Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa ammas dubbii sanumarra jirra egaa. Mucaan maqaan isaa Kenna jedhamu Kennaa ture natti fakkaata. Amma isa wajjiniin har'aan tana dubbii qabaa jechuudha. Isa wajjiniin haasawaas qabaa. Taan silaa bakka irra jirruu fi bakka irra geenye warri keessa quba qabus walumaan quba qabna. Amma immoo dubbii jajjabduun isa waliin qabaarraan tana maaliif kopha jirra naafi isa qofa. Waan kanatti isa kaasee fi dhugummaaf deema moo badiif deema moo tolchaaf deema waan isa rakkoo hoongan qabne tana naqeen isarraa baruudhaaf deema. Amma xumura viidiyoo teenya tanattis nu hordofaa isiniin jenna. Boo maqaan kiyya Kenna jetteessa? Kenna amma ati waan goote kana dhugumatti jaalala dhugaa san jaalala dhugaa san isii jaalatteeti goote moo mee akkamitti waan kana gooteeti? Yeroo sanga garuu hawaasni sun amma deebiteetti gartee sheenaan attaate malee yeroo sanitti isiin ka nabboochee maal jennaan walumaan dhuguma saniin jaalala ishee gallee turre beekte. Isiin akkamitti si boochee jennaan? Mucaa keenya sanis qabanii aatis taladhalaatti hojjedhan takkuma nita sitti hime sanka. Isiin rakkoo na furi siin jette moo jaalala siin jette? Ati duuba rakkoo fuu namni sitti boo'e jaalaltee isaa bakka tana jira. Akkamitti beektame? Sanka. Isiin si booche mucaan keenya akkana ta'e ani dhalaadhaa rakkoo akkanaatu na qabatee sitti himte barammaan tana ati rakkoo akkanaa himtetti gartee rakkoo san gartee waan ta'e kana fuuri bakka isiin jirtu nuu bari jechuuf jarrileen na ergatee jette. Akkas jettee mitiiree dirmachuu dhuftee bara. Dirmachuu dhuftee immoo rakkoo uumamte gaafa bartu rakkoo tanaaf isiinis natti boochee jette. Amma rakkoo gama lamaa sitti boochee tana keessa teessee jaalala akkamtu nama qabaleen cabe. Sanka sheexaanni inni jira miree. Sheexaanni akka Sheexaan maal gidduu seenaa kaa isinis akkas jettee nabboochee. Sheexaanni kun rakkoo tana narku. Jaasoo inni beekte. Laa sheexaanni kun rakkoo tana narku. Ni argare. Yoo qofaltaa ofii qabsu boon qaanfatu. Ni argare. Sheexaanni rakkoo narku nu qofalchiise. Akkasii itti beekte isiin amma fakkeenyaaf yeroo sanitti nabboocheetuma galaas akkasitti mucaan kunis tumamee akkam jettee beekte hayyee. Eega akkas taate atillee na wajjin dhaabbaddooti mucaa kana gartee haalota na baasi jette. Beekan maan tana waan isin dhoysu takka hin qabu. Waan isin irraa waan ijoollee hin qabu beekte. Namni tokko dhukkubni saalaan dhufe. Saala bitatee jaallu. Oduu qabdaayyee osoo akkanumatti hoggansanis beekte bareedaayyee. Yeroo sanitti gaa na jedhe dabartee beek. Isiin akkas jennaan haalota na baasii isiin naan jennaan akkasitti haaloo baasuu deemte. Haaloo baasuudhaaf namaa wajjin dhayinee akkasitti hamsisan tumne beek. Bareedduu isiin obboleettii teeti dhalaati bakka rakkoon isiin dhuftetti rakkoo baasuuf dirmachuullee waanuma takkaa beeka. Duuba san dirmachuu bari hin balleessinee jenne. Jaalala isii dura na gaafate. Isii dura na gaafate. Jaalala isii dura si gaafate. Hayi bareedaadha. Isiin duuba ifuu rakkoo keessa jirti rakkoo siimatu jirti namni rakkoo keessa jiru jaalala. Sa isinii kun namaaf beekuuf maanta. San dura isii kanaas beeke bahinsa isii quban qaban. Na dura baate turte beeke baatee ala jirti. Barbaadamuu sittuma jirti akkuma ammaa kana. Isaanis warra isii wajjin jiruuf kanaas barbaadettuma jiranii beeke. Waan ture jechuuf beekti. Sanirra tura kana keessa adeemsa keessa naaf isiillee rabbii wal afaan fidee mire. Allaattiin balaadhaa muka balaarra qubattii baanan sani anis rabbiin irra nageesse. Dhaqeetiin akkasitti wajjin sheexaanaa jaalalaas eegallee mire. Amma isii haaloo baasuudha. Meetan afaan na qabadhu ti deebina. Jaalala jechuu kana jaalala jechuu ni beektaati. Jaalala jechuun maal jechuudha? Anammaan dura takkaattis nama jaaladheen beeku. Ati fuutee jirtaa? Hin fuune. Dargaggeessa jechuudha. Duubaree atuu dargaggeessa taatee jaartii jaarsa qabdu ta ilmaan qabdu. Ilmaan qabdi beeku. Akkamitti osoo rakkoo sitti himtuun maasii dargaggeessa taatee siin jaaladha osoo jaarsa siitis beektu na ergate
waliinuu dirmachuu deemtu siin jaaladhe ati mana nama sammuu fayyaa qabdu. Wallahi egaa waa nama sammuu fayyaa qabdu miti akkaataan kiyya kun. Hayyee. Yeroo sanitti ani jaalatanaas akkana jettee isin natti himattee tuman rakkinaas isin natti himte khalaas eega akkas taate egaa haaloo siin baasa. Wal fuunaa'uu jennee beekangasitti. Jaalaluma jennaani wal fuunaa'uu jettan. Jaalaluma jechuudha. Siin heeruma. Tunis ajaa'iba. Isin nan jaafa. Hayyee bareedaadha. Siin heeruma. Qoflaa nama jeetu. Siin heeruma. Hayyee ode. Roorroo akka naggalee na jira. Adawwii kana garteeme mucaa keenya kanallee innillee kophaa isaati. Daa'imummaa isaa tana dhaabbatanii hedduu barbaadu jirani. Isaa wajjin dhaabbattee akkasii roorroo tanurraa cabsitaa jiran. Hayyee jeetiin kaanis akkasii gurbaa san karaa baanee tumnee beeku gaawwanni sunilleen. Roorroo narraa cabsitaan buute. Hayyee jaalala jennaanis jaalachuu eegalteeti. Jaalala tana ni beektaan siin jaalala jechuun maal jechuudha dura hiikkaan jaalalaa maali? Hiikkaan jaalalaa rakkoodha moo bal'oodha? Ani jaalala tana gaa beektee awwal marraa dhagaa isirratti yeroo san. Awwal marraa maal boo? Isumaatiitutu khalaas ammaan tana gaa jaalala ansi jaaladheetiin jira. Na fuutaa'uu isiin heeruma. Ati immoo dhugumaan isii jaalattaa? Amma maaliin jaaladha amma ibiifuu caccabeetiin waamee kata'ee khalaas ammaan tana isii san hundaa'uu ceepheetiin jira. Hin fedhumma. Duraanoo? Gaafa sangaa. Jaalattee jirtaa? Gaafa san jaaladhee. Akkamitti jaalatte? Maal isii jaalatte? Maalummaa eegaa namni kun. Siin heeruma naan jette. Siin heerumuma jaalatteeti. Isa kana naan jette. Tuurista ajaa'ibaati. Kunoo gaanama akkanaa kana fa'aa jira boo kanaatu dachiidha. Amma laal si himu. Mee waan takkaan si himaa dhagaye. Ati maan tana sanuu dargaggeessa maan tana bakki silaa maan tana geessee jirtu tanatti bakka waa hubattee namallee hubachiiftu. Bakka waan sii ta'aa fi kasiin taane addaan baaftee fudhachuu dandeessu jirtaa beeku. Akka nama fayyaan qabnetti natti naasa'ini. Namni dura jaalachuu dura waan jaalatu san waan jaalatuuf beekuudha qaba. Siin heeruma jechuuf hin jaaladhee jechuu miti beeku dubbiin. Ati dura nama jaalachuu miti ofuu jaalattee ni jirtaa? Jaaladha gaa'e. Akkamitti of jaalatte mee? Namni of jaalate jaartii namaa jaalataa? Jaartii namaa jaalachuu barammaan tana badiidha jenneemi. Badiidha. Tagartee. Bar hunduu baduma badiidha. Badii jennee jira. Ati immoo of jaalattee jirtaa yeroo siin jiru of jaaladhee naan jette. Of jaalachuu jechuun maal jechuudha? Akka kiyya kanaa miti jechuudha. Hayyee. Hayyee. Kanuma ajaa'ibaan na qabate. Amma dhageeffadhu. Ati nama jaalachuu miti immoo. Ofuu jaalachuu hin beekne. Sawaan kana hundumaa isiin gaafanne. Maa isiin gaafannee miti. Ta'isiidha ati natti nimtu. Ati maan tana beekne soojjiin naasoo jira malee. Waan kana si fideef waan ati taateen sirraa hubachuudha soojjiin naasoo jira malee. Ati nama amma of hin beektu akka nama fayyaa hin qabne na wajjin dubbatu jirta malee. Nama dubbachuu malee ni miti nama du'ee qabrii keessa jiru ta'uuf beekuu qabdaa beeku. Sababni isaa nama of hin beekne ka ofuu jaalatee hin beekne. Kana hin jaaladha jee qabrii afaan namni qabrii ni jaalataa? Hin jaalatu. Qabriin jaalatu. Namni ati jaalatte san jaartii dhiiraatii ni beektaa mire? Ni beeku. Hayyee gaafa jaartii dhiiraa ta ilmaan qabduuf ni hin jaaladha jettee irra dhaabbatte dhiirti san si dhiifti. Na dhagaye. Na dhagayii miti si dhiiftii boo? Hin dhiiftu. Hin dhiiftu. Duuba akkamitti qabrii afaan dhaabbataa wayiin jaaladha namaan jettaati. Sumbar. Akkasumaan ammaa sumbarii miti haasa'uu dhafeetu. Akkaan siin jedha geessa. Hayyee. Hin dubbadde. Ammas akka nama sirrii hin jirretti na wajjin hin haasa'iin. Hayyee. Ammallee akkuma yeroo san jirtu jirta. Jaalaltii isii jaalattee siin jirtu. Isumaa wallayyaa naquudhaaf deemta malee jechuudha. Nama of jaalateen namallee jaalatee. Innaa waan siin jechu jira. Hayyee. Nama of jaalateetutu namallee jaalatee waan jaalateefillee beekee
bakka silaa ta'u sun bakka maluun san geessaan siin jee. Namni maaliif wal jaalata? Maaliif siin heeruma? Maaliif wal fuudha? Maaliif? Ijaaramuufi baay'ee. Ijaaramuufi. Duuba namni ijaaramuu barbaadu naman ijaaramin barbaadamu. Nama ijaaramee jiru diiganiin ijaara jee deema. Ati sammuu akkam qabda boo? Yaa akkaan siin jee mee dhagayi Maa akkam naan jedhe? na dhagayi takka. Isiin sun Amma waan an siin jee dhageessan. akka jette bar. Bar dhagayi natti guddisiin siin jee. Ayyee. Namni ijaaramuu barbaaduun siin jee. Ayyee. Yaa wanni jaalatanii kaa. Siin heeruma jettee fuudhuudhaaf deemtuuf ijaaramuuf deemtuuf. Lama taatanii bultii ta'e isan fuula duraaf oofachuuf miti. Moo jaalalatan sobaata baantan xaasaa wal godhan tanaaf deemtan. Yoo kanan ta'ini namni nama gaafa jaalatee kaa fuudhuuf deemu ijaaramuuf deemu. Namni immoo ijaaramuu deemu namni inni ijaaruu deemu nama ijaaramee jiru diigee ijaaramoo namuma inuu ijaaramini dhaqee kaa. Dargaggeessi itti beenyutti haa. Intalaas laallateetuma dhugaa jaalattiin jirti haa. Waan jaalatuufis qaba. Hundumaa hun jaalatanii beeka. Dhalaa taateef hunda hin jaalatan. Laallataniiti. Naaf taatii jee gaafa fudhate abbichi. Akkaataa silaa barbaachisu saniif godhate. Hegeree isaaniitiif sanuu yaadaa. Jaalala jee rakkoo ibidda bilbilaa qabrii qotatee keessa dhaabbachuu osoo hin taane namni wanni ijaaramuuf fuula duraaf egeree jaalala miyaatiin wajjin jiraachuu jireenya isaallee fooyyeffachuudha. Gammachuun jiraachuudha. Eegaa guyyaa wal fuudhan san gammachuu ililchanii gammachuun san akka itti fuftu akka rakkoon hin dhufneef miire. Duuba namni rakkoo keessa qabrii keessa qotateeti gammachuu harkuudhaa deema. Ati nama akkanaati. Wantummaan silaa namni ijaaramuufin siin jee kan ijaaramu maleenis dargaggeessi namuma silaa hin ijaaramini fuudhaa miire. Amma ati silaa sammuun ta'e nagaa qabaatte nama ijaaramee jiru diigee ni ijaara gaafa jettu mee dhuguma jaaruu saniif deemtamu jaalala dhugaa saniif deemtamu boolluma ifii qotatteetti deemtu san isii saniis naquu deemtamu. Sabar isii tana ani ittiin dhaqeen jeebarre itti dhaqeetiin. Akkana isin naan jettee siin jaaladhaa siin heerumaatiin ani minillee isin naan jetteetiin sanirra dhiiseen jeebar. Ani akkamatti siin jaaladhaa jee jaarsa kee kana jalaa bahee siin fuudhaa sammuun ta'e fayyaa ni qabdi. Sammuun ta'e fayyaa ni qabdi. Itti dhaqeetiin siin jaaladhaa siin heeru. Wayii deemteetu kana itti dhufte bar erga dhayitee bar. Jaarsa siifaa biraa deemtee itti dhayitee bar. Injiyyoo ta'a. Sawwayin kaadee. Akkamittiree itti dhaqeetiin siin jaaladha naan jettee nanimin siin heeruma jettee ati jaarsi isii kan waliin deemtu obboleessa keeti miti. Obboleessa kee. Ree akkamitti obboleessa kee kasi ergate isiin dumaashiiteetu ummaasiidha. Dhayitee siin jaaladha naan jettee jaalala akkana mee fayyaa. Faskiidhaan fudhatu. Boo. Haasa akkanaa irraa dhaabi. Siigalee. Ijoollummaa qabdatti ijoollummaan qabdulleen hin jirtu. Amma booda wanti si hafe siigalee harrii baasuu qofaa beeka. Sammuu akkanaa tanaas jijjiiri. Hallayyaatti ufin oofini. Namaan jaaladha jetteetis hin deemini. Dura of jaaladhu. Ofii keetii bakka laalladhu. Namni dura ofii isaatii fi maal ta'a? Bara nama tasiidra keessaa ba'e bar. Kasii keessaa baatuusi. Tabiraatis akkanuma godhe. Ati immoo jaalattummaan ati michuyyoo tanaan niin jaaladha. Siin jaaladha. Niin fuudha jetteetti seentee rakkoo dila tana fidde. Hanganaa wallahi niin jaaladha jechuun ammoo hanganaa jaalaluma takka hawaasa hin deemu. Jaalalumaan jaanuutti hin dhiyaaddu. Ayyee. Amma tana keessaa. Akkam taatee dargaggeessaa miti. Amma sana sobuu deemtaas. Siin sobu. Bar. Amma waan feete jettus ati. Waan kee namni sirraa fudhatu hin jiru. Takkitti amma akka taatu. Akkaan ta'uu miti akka taatu ofii kee maladhuu siin jee. Ayinuu mala naa dho'itaa boo. Gurbaa kana qofa waliin naa raarsite. Gurbaa kana. Hamzee tumne san qofa. Awwilii waan dhalaa jaan ittuma hin dhiyaaddu. Gurbaadhaan maaliin wal isa araarsu dura mataa keetiin ifitti araaramiin siin jechuu jira. Akka himmati itti jirtu ammaan tanallee ati ammaan tana yeroo akkanas ilaala. Akka nama fayyaatis natti hin fakkaatu.
akka nama obsobee nallee sobuu barbaaduu godhataati. La sin soboni wallahi waa hunda dhugumaan sitti himu. Sin sobuu baramma yoo sin sobu jettee waywaataa oolteesi akkana sobdu anniin beeka nama obboleessa biraa ergaa dhaqee Ina manam tichuu baay'ee. atu of gaafadhu qaba. Wallahi dhugaan sitti himu jira nama ifumaaf na shakku jirta malee wallahi. Amma duuba hayyee rakkoota namara seente dhugaadha jaalattee niin fuudha jaartii namatti seente hayyee mee amma kopha jirraa dhageeffadhu akkami keessaa baatadha dubbiin tuni amma antas gabbii fi waa hunda akkana dhufe rifadhee akka waa hundi dhufne lafa qabee deemutti jira malee dubbii akka eessattiin si baase mee ati an amma si baasuu hin danda'u bara abbaatu of baasa jedha akkatti seentanii beektaa mire jaalalaan seentee mire amma jaalalti san si baasuu qabdidha akkami keessaa baata ati kun if gaafadhuun siin jedhe mucaan san hin dhiira silaa dhiira ta'uu baate najjees asin jirruu jechuudha kanaaf rakkoo namni gaa abbaan ofumaaf if naqa janiini rakkoo tana seentee jirta amma akka itti keessaa baatu si galee kophaa waliin jirraa ta'e. Ani yeroo isaan bira jiru waan haasa'u akka yeroo uumatti tanagaa beeku sobaan nama wal dhabe walii araarsuutu jira kan rabbiin hayyamee jira jechuufin akkasii haasaa malee dubbiin ta'e dubbii laaftee miti amma kophattiin sitti himaa beeku akka waan kana keessaatti baatu si galee itti yaaduu sirra jiraataa akkuma seente sanittiin siinjaa. Amma dhagaye namni balleesse. Bu'aan ammas hin dhaga'u dhageeffadhu kanna jette isaati. Kannaadha. Namni balleesse badii jechaan ooliin badiin takkuma balleessitee jirta argame badii keessa akkatti baatu nutis akkaan battee haasofna malee akka biratti haasofnu beeku aadaa qabna akka aadaa teenyatti haasofnu ati kabajii guddoo tana laakkate amma na dhagaye amma na akkana godhi akka nama maraate akka dhageeffadhu muree ifiin koobuu siin hin jenne bara murii if koobi siin hin jenne eessa murtee if koobdaa miti du'aa taa'u itti yaadu qabda akka seentetti akka itti keessaa baatuun siin jechutti jira mataa keetiin wanti sirraa fudhu hin jiru itti yaadi Ayyatti yaada. Akka dubbii tana itti fayyadu akka itti wanni gootu itti yaadi kan amma kophaan siin jechuun jira beeku. Narraa fudhadhu itti yaadu yaadda'uu si barbaachisaa qabrii qotattee keessa dhaabbatte san keessaa fuudhuudha. Nama magantaa yeroo caasan teenyee haasofnu beeki akka lubbuun namaa hin banne dubbii tana itti tasgabbeessinee addaan gargar goonuu haasa'utti jirra malee amma kopha jirraa fi waan kana sitti hima. Nu ammoo akkuma aadaa haasofna malee irra dibuu siin barbaannu atiif waan seente akkatti qabrii san keessaa baatu itti yaadiin siin ja'a kanuma xumura waan naan jettuun qabdu ofiin mari'adhu boo.